Akkam jirtu dhaggeeffattoota maatii naaf yaada Future. Har'a seenaa artist Haacaaluu Hundeessaa gabaabinaan sirboota isaa wajjin isiniif dhiyeessa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti nu hordofuu hin dagatinaa. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo Subscribe, Share, Like akkasumas qeeqaa fi yaadota garaagaraa yoo qabaattan koomentii nuuf barreessuu hin dagatinaa. Artisti Haacaaluu Hundeessaa kan dhalate abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa aadde Guddattuu Horaa irraa bara 1976 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti dhalate. Laftana yaadachee laftana yaadachee jirru sirraa nyaanna duunumaa nyaata. Jirru sirraa nyaanna laftana yaadachee duunumaa nyaata. Kataalla galabeen garaan koo na boo'a ani gootan nabeen. Ani gootan nabee ani dhiiran nabee dhiira caalu goota caalu yaa walqixxee biyyaa leenca cunqursaan jaalanne kuftee haa caalu dhiiran baate tasa saree nyaate. Tasa saree nyaate gootan baate haa caalu dhiigni kee dhaloota biqilchu. Dhiigni kee dhaloota biqilchu lafeen kee goota ijaaru. Lafeen kee goota ijaaru qabda seenaa cimaa duuniyaa caalu. Duuniyaa caalu ilmatu dhaala malee alagaan kee naalu. Ilmatu dhaala malee alagaan kee naalu. Jettee falmachaa turte leenca koo Haacaalu. Gootan baate dhiiran baate. Gootan baate leencan baate. Hamboota siingalamoo Finfinneetta siingalamoo aduun jirru namaa kuftee leenca koo aduun du'an lafaa maqaa namaa malee kamtu gubbaa tafaa. Maaltu gubbaa tafaa. Siida abbatee leenca koo Haacaalu qabda seenaa cimaa. Siida abbatee leenca koo Haacaalu akka dhaloonni bara baraan laalu. Siida abbatee hangatitti timimmaan harcaafne boonyee dhangalaane bakka si buunuu dhabne. Shikirkirii dhiira kataalla galabe hacuu warra Hundeessaa dhiira karaa tafe kan deebii dadhabeen. Gumaa dhalootatu baasa. Haati tee qeerransa. Abbaan kee gootichaa. Hacee karaa deebite malee yeroo lubbuun jirtu beekati biyyaa qoricha. Egaa beekati biyyaa qoricha. Dhiigni kee dhaloota biqilchu. Hacee imimmaan na'uudha dhiigni kee dhaloota biqilchu. Lafeen kee goota ijaaru. Wayyaa korma dhiiraa jirta baddaarra jirta qabda seenaa cimaa duuniyaa caalu. Artisti Haacaaluun maatii isaaf
mucaa shanaffaa yoo ta'u, obboloota dhiiraa 6 fi obboleeyyan durbaa 4 qabu. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Haacaaluun maatii isaaf loon tiksaa akka guddate ni dubbatu. Barnoota isaas hanga kutaa 12tti achuma magaalaa Ambootti barate. Haacaaluun baay'inaan maatii isaa biratti kan guddate yoo ta'u, akaakayyuu isaa biras jiraateera. Numa deemna maaliif galmaan geenyu karaan nu qabee moo garaa dhala maaf gahuu dadhabne nuuni kumaa dhabne lammi koo amma hoogame oroon nu tammaattee saba koof nawoonu gabe nuuni kumaa dhabne lammi koo amma hoogame. Akka waan lollee lolchiisu tasumaan dandeenye akka diina lollee ofirraa qolachuu dadhabne garaa laafnee buluu keenyaan diinaaf salphaa taane jaarraa tokkoof du'aa turre kunoo har'as duule malmallisa 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 tokkoon du'a tokkoon ajjeesisa dhufaa darba nu hinnumaan cabsa keenya malee sanuma saneessa malmallisa keenya malmallisa. Kamna yoomnu dhibee karaan irra deemnu sila numa deemna maaliif galmaan geenyu karaan nu qabee moo garaa dhala maaf gahuu dadhabne nuuni gumaa dhabne lammi koo amma oolame oroon tammaattee lammi koo amma gabe orooni namaattee lammi koo. Artisti Haacaaluun uummata naannoo isaaf akkasumas uummata Oromoo hundaaf oolmaa guddaa oole. Haacaaluun ijoollummaa isaa irraa kaasee maatii isaaf uummata isaaf nama quuqamudha. Sababa kana irraa kan ka'e bara 1995 irratti wayita barataa turetti cunqursaaf hin garboofamu jechuudhaan falmaa ture. Sababii kanaanis mana hidhaatti dabarfamee kenname. Haacaaluuf manni hidhaa Karchallee mana barumsaa isaa lammaffaa ture. Sababni isaas Haacaaluu yeroo mana hidhaa Karchallee kanatti hidhame kana keessatti wantoota hedduu dabarse, wantoota hedduu baratee ba'es. Waggoota 5 Karchallee Ambootti dabarse. Turtii waggaa 5 booda ba'ee erga achii ba'ees Finfinneetti 7 qabanii isa hidhan. Jarra nambaddu ciise ka'u waanuma keenya yaada tokkitti koo kan dur dabarsine mudoo keenya yaadadheessan gadda eessa jirta maaloo kootu na wal'aanta eessa jirta
Haacaaluun qabsoo muuziqaas ijoollummaa isaa irraa kaasee eegale. Fedhiin inni muuziqaaf qabus baay'ee olaanaa ture. Garuu abbaan isaa isatti hin gammanne, hin jaalanneef ture. Abbaan isaa kan isaaf hawwaa ture mucaan koo doktora akka ta'u, piroofeesara akka ta'u jedhee hawwii kana hawwaafi ture. Garuu hawwii inni hawwaafi ture kun galma hin geenyeef. Numa deemna maaliif galma hin geenyu? Karaan nu qabee moo garaa dhala maaf gahuu dadhabne? Duunee kumaa dhabne lammi koo amma hoogame. Oroon nutti hammaattee saba koof na hoogame. Duunee kumaa dhabne lammi koo amma hoogame. Ijoollummaa isaa irraa kaasee sirba Daawit Mokonnonii fi Saayyoo yookiis immoo Tsaggaayee Dandanaa sirriitti dhaggeeffata ture. Isaa wajjinis ni shaakala ture. Mana hidhaa keessattis muuziqaa isaa namoota waliin sirbuuttuma fufe. Sirboota baay'ee barreessus manuma hidhaa keessatti eegale. Albama isaa jalqabaa keessaa sirboota 9 mana hidhaa keessatti akka barreesse ni himama. Artist Haacaaluun ilma sabaaf dhalate, ilma sabaaf dhaabbate, nama beekaa, nama uummata isaaf of wareege. Haacaaluun Oromoo fi Oromiyaaf qabsaa'e, Oromoo fi Oromiyaaf wareegame. Allayyaa mokorii daangaanya marga'u, daangaanya marga'u. Obsus naaf hin taane, deensus naaf hin taane, roorroon hin hammaatte nan bara nan taa'u. Haacaaluun nama ofiif osoo hin taane saba isaaf jiraatedha. Akkuma jedhamu gootni seenaa dheeraa malee umurii dheeraa hin qabu. Umurii dheeraa kan jiraatu warra abbaa garaati, warra garaaf jiraatanidha. Haacaaluun garaaf hin jiraanne saba isaaf jiraate. Seenaan Haacaaluu hedduudha. Ani isa jiru keessaa muraasa fudhadheen isiniif dhiyeesse. Haga xumura kanaatti wanta nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Allayyaa mokorii daangaanya marga'u, daangaanya marga'u. Obsus naaf hin taane, deensus naaf hin taane, roorroon hin hammaatte nan bara nan taa'u, nan bara nan taa'u.